Kadang guddawa kayo kakao. Makawala kayo na bara-bara na kadatin ko. Gafaro bindu babu kana sakara kita kana nakita hai. Chinasa kota sidon jana nita hai. Isumana tonde machiru gafa amsi simbol mana punaro chachar. Kan mana gafa amsi simbol mana punasa rosole chacharu. Nando se ati kuda tokko kesa lutti poku nakedi dalla omna wallale. Achumana sinjeret mantheso gubbachi setina wal daqiqa fudhashani tokko ciisetina owwallale innana chikeessa hojjenuti namni nabira bukkee kooti taa'e tuna dhuga micaa wayin bora wajjin jirti teesse buna buusni achumana saanfadheetina ka'eetina hojjedhe taa'etina waggaan ilaan jedhu kana laftina mara lafadhe achumana calliseetuman laale utumana ciccee taa'e jedhe naannoo sa'aatii tokko keessa immoo Nangkala jere gafan manda jabaadhe tan deema otoon jiru lafti namare achumana namni famalorare kana keessatti kootu toonarraa fuudhi jere manda jakana fuudhetti kenne gara manaatti galufan deema achi ishiin naqabdee manda jakana narraa fuute galtee mana seesiste isaan booddee dhuftee narraa fuute yeroo kana keessatti akkasittiin tarkaanfadhee gimali mana useen dadhabe achuma lafti namare lafti cillimnattee natti dukkanaa'e maala Mawla salpis tari ako kesa mawla salpis ta jereetinan baay'ee saafitan gadde achuma gaafa amusi kanan ciise gaafa qidaamen iddoo sanaa ka'e achiiti otoon gaafa gimaata ciisaa jiruuti amma antuunni dhufee toonarratti algaarratti wal ga'e calliseetuman guyyaa keessa naannoo isaa saddeeti antuunni irratti wal ga'e calliseetuman ilaale yaa waaqayyo na salphisuufi irraa koo keessaa na salphisuufi lutti koo simboo silaa akka kanatti ni ta'eera lutti koo madaan qabu silaa akkanatti ta'eera madaa tokkollee qabu maal jedheetinan hiriyaa koo keessa deema maal jedheetinan yaa waaqayyo lutti koo gurrarraa yoo cite maal jedheetinan adeema hiriyaa koo keessa jedheetinan baay'ee ofitti gaadde kanaaf immoo gaafa jimaata halkan keessaa si'aati torbaatti ka'eetinan na caalliyeetinan yaa waaqayyo na salphistaare hiriyaa koo keessa na salphistaare jedheetinan halkan keessaa si'aati torbaatti ka'eetoo ka'edhe isaan booddee biyyaadhaan moo deemuufan jira waan ta'eef caalaa biyyaadhaa deemuufan bokkoraa jira waamichaan eeggachaa jira achumaanani yaa waaqayyo lutti koo silaa kunii taadha otoo irra dawwalanii silkii kana na waamanii ani birriin koos maallalli koos badeera asittis immoo lutti koo narraa citeera hiriyaa koo keessaa beera maalan godha jedhee yaada tokko naanneeffadhe yeroo san keessatti maalan qopheessa isinitti fakkaata ibsaa qabachuu barbaadeetina ka'eetinan akkasittiin chaarjarii dibaajarii fuudheen mataa koo jala godhadheen irra ciise maal gochuu fedhan
gaafsan okkolaan. Baay'ee ta'ee jira hojjaa lamaanis galgala sii kadhan. Amma nuuni maali dhaare? Fayyaa keeti. Fayyaa hojii. Mee gidduu kana fiigin warqisiisine gaafsan inni tokko fiiga. Jalaa qaba daa'ima. Kottu gadi fiiga. Eegeedhaa fuumaa oolchee. Eegaa balaa galateeffannaa waaqayyoodhaan. Safuudha. Kansaa safuudha. Mee obboleettiin kun haaqabini. Mee akkam turteni hoggas? Galanni waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Wanti amma ishiin dubbachaa jirtu kun yoo garuu afaan hin dubbatamu waanuma salphaa fakkaata dhugaa waaqayyooti. Namni yeroo sana keessa ani yeroon ishee argetti dhugaadha abdiin kutadhe ofii kooti. Dhiisi mana yaalaa sin geessinu waaqayyo danda'aadha waldaa kanatti immoo hin fayyisaa jennee immoo hin jettine. Sa'aatii sana keessatti yeroo ishiin dursitee natti dubbatte amusiisaa ishiin natti himnananii gaafa amusii ishiin natti himnanii waldaa deemi gaafa jimaata boruu ganama waldaa deemi. Waldaan kadhatu tokko jira. Shukuta irraa dhuftee jira obboleettiin kuni. Waldaa miidhagsaadhama. Waldichi waldaa biraan kiristoositi. Inni kadhataa achi dhaqiin jedhee dheedarshiin gaafa jimaataa alkoosittiin cufaa ture. Amusii galteetuma ciistee gaafa jimaataa ishiin ciisatuma walte dadhabdee jaadha manaan kaali. Idaamee dawwaltee diyaanoo maasirii isaa yuulukti koo dadhabeera. Waan hin godhu wallaaleera socho'uu hin dandeenye naan jette. Bakka boru kootu kaaborusii kadhachiisnaan nan borummoo waldaa sii naqaa. Erga bormoo daachi dhaqe gaafa jaarraa moo namni yoo jaarraas geessan si kadhachiisa sagantaan hojjaa maali jira si kadhachiisaan jedhee kan abbaan manaa koo gargaaran galgalaa akka seetteetti warqiini lukti ishee akkasitti dideera socho'e jette ishiin jennaan wagga nama ariftu dhaqqabbii sagantaa nenne qabdu gaafa oggosuma deebisee moo irratti dabalee boru barii qabanillee keessa siyaasaan bariidhaan gootodhe yeroo sana keessatti dhugaamatichi ulfaatadha. Obboleessi ishee tokko kan bira jiru jira inni qabee ganaa makiinaa baatanii keessa seensisanii namni hundi gaddaa dhufeedha. Achi ba'ee iddoo konkolaataa keetiin fuulduratti dhaqee achi fuudhee keetiin fuuldura tokko dhaqee achi fuudhu namni hundi makiinaa dhaabu hundi isaanii dhaabbatanii ilaalanii kaanii koo kaanii gaddaadha. Yeroo inni fidee dhufee na biraan ga'u dhugaa waaqayyoo nama inni tasuma gaafa sanbataa sana finnee qoy sa'aatii boodatti guyyaan eegumsa kee har'uma warqii dhiisi obsa fidhatini jedhee sa'aatii boodas fidee deebisee dhufe itoo ishiinas baatee hin kadhatamne dhugaa waaqayyoo harki nama tokkootti hin buune waaqayyoo tooruma faarfannaa waaqeffannaa asii waaqeffatamaa jiru sagantaa dhumaa irratti hiike gaafa ishiinas hiikamtu dhugaa waaqayyooti ani lafa jiru bakka hin ta'u wallaan innaa namatti himtu dhabdee innaan yaabbaa keenya jedhanii gaafa xumuranii atti deebiti fayyitee tamtee naan fayyeedha dhuga barumsa qabna dhugaa waaqayyoo hin gallu jedheen achirraa ati dalaggeetti beennaan isaan galateeffatanii achumaan irra deebi'anii ammas deebi'anii kadhatanii fi asitti mitiidha dhiheenii namni amma fayyitutti hin gashuun jedheen innaa borusi asii hojii hojjannaa yoo isin mijate fi nan kadhadhaa fedhan toleen jedheen achi gaafa sana immoo yeroo sitti deebinee dhufne hojiirra jiru saanii boodas achi diinni kaatti namni kutachiisuuf maal godhaa deebi'ee lukti shifu nammas immoo nyaata dhiifee. Hiita eedii gaafa hojjaa duraa caala torbee boruu kan galgala hiita eedii isa duraa caala dhiifee amma dhaqee inni dhodhodhoo barbaade sirna hundi isaa kan adda'uu feene abdii kutachuu barbaade. Dhiisin sobduun diina abdii kutattu namarra abdii kutattu garuu humni ishii dadhabaadha dhiisin sodaatiniin jedhee. Anna achumaan jedhee raawwadhee kan bishaan dibata ammoo bishaan irratti kadhatame mana jira. Isa fuudhee itti diddibee fi galgala qabadhee qanna ishii kana guutummaa ishii qabadhee iddoo madaa ishii kana guutummaa qabadhee fi araarri waaqayyoo siif ta'eera dhiisa ta'uu hin fayyida. Insobdi diinni akka amma jettu kana miti diina kee fuuldura luka keessa fayyaa miilla keessa duraa fayyaa sadii utaaltee fuuldura gurraadhaa dhiisi. Siif gaddii mala miti diina kee gaddii mala jedhee obboleettii kana jajjabeessee kadhadhee fi warqii ganama isaa ta'e warqii maal taatee jedheen. Anoo bakka mulee yumbe gurrii bakka nara fee yumbe naa obboleettiin kun torbee tokko guutuu keessatti dhugaadha halkanii guyyaatti hirriiban qabdu laala achi hirriiban dhuftee gaafa sanbataati kaftee dhugaa waaqayyo hirriiba qassuma raftee beekne raftee nagaa argattee beekne argattee guutuun jireenya ishii nagaa ta'e waaqayyoon nu galateeffadha. Keenya hojjennee harka keessan as kaasu waaqayyo sinaa eebbisoodhaani. Darbaa jiraadhaa jedhaani. Balballi sii baname sitti cufamee dhaadhaani.
Miilli kee ganaa deema. Ameen. Ganaa tajaajilta. Ameen. Nama mana waaqayyoo jaaru taata. Ameen. Warri sabatti hojjetan akkaati guddattee nama hin taane sabatti hojjetan qaana'aniiru. Ameen. Ija isaanii yoo deemta. Ameen. Ni galateeffadhaaf. Manni keessan barri keessan ani eebbifamu. Ani gooftaa dabalaa galateeffadhaa dinqiidha. Sinaa eebbisu. Yeroo baay'ee ijoollee kana lolama guddaa jiran jalaa jira. Ijoollee lamaan qaba. Lamaan isaaniiyyuu gaafa itti ka'e halkanuma riiba keessaa yookaan dhagna irraa bobeessee yookaan baannananii qabu. Ijoollee kan akkanatti ni wajjiniin rakkadhaa yeroo baay'ee kun dhalatee guyyaa tokko otoo nagaa naan kennin akka dubartii namaa ciisee dhugaan harmoo otoo norsinan akkatti ittiin dhaabadhee jiraachaa ture. Naannoo ji'a ja'aaf rakkachaan ture guyyaa tokko shukutee bu'ee obboleettii kana bira ture mucaa'inni jabaan achi gaafa ol deebi'u achitti sedha dhukkubsateeradhanii hojjaa lamaanii ganama biddeenatti kennite hojjaa lamaanii akka roobitti barii mucaa biddumarraa bobeessee kaase. Na waraanaa jedhe mucaan maali dheeruun qabadhee waliin kaadhee galgala kaasa akka nama sana ka'een immoo bishaan immoo itti kadhatamee jiru mana keenya jira isatti obaasnee itti kennine. Omaa mucaan kun inuma dhukkubsataa achumaanii mana yaalaa keessa isaanis naafayyuu dide. Omaayyuu sobdi diinni kooni sobdi yaaduma ishiiti malee jedheen ammas irratti kadhadhee guyyaan isaa roobidhaa. Ittiin mucaa kan akkasumatti otoo hin jiru xiqqoo ishii gaafa amusii sana itti naafure. Amusii isaatti furee jennaan immoo amusii akka jimaatatti bari immoo mucaa isa kana harkatti qaba. Akkuma isa sana godhe sanatti immoo cabbiishii kanas harkatti qaba. Jimaata jaachumaan ammas immoo mucaa kana ka'ee halkanuma sana immoo bishaan dibataa baase kana dhukkubaa dhalli isaa irraa mobaayil kana caalaca mucaan kuni boqonnaan hallaatu immoo omaa harma qabatu achumaan mana yaalaa keessennaan qoricha alaa bitinaan jedhan. Achi yoo aalaa isin binne dhibbaneetuma kallattumaan asumaan gadeen qajeele sagantaan as jira jimaata guyyaansaa yeroo dhufee lafa sana taa'u mucaan koo kun dhugaa waaqayyooti boqonnaan haalaachuu dide ituma sagantaan wangeelli xumuramee warri abjuuttanii abjuudhaan jettanii achis raadiyoo rajjeen jennaanii isaanii fotoo kadhatanii ituu isaanii xumurii warra abjuu sana toon xumurinan boqonnaa qabee dhugaa waaqayyoo taa'uu dadhabeta mucaa kana dhiyaas ta'e. Achi raajii rajjeen afurri guddaa qilleensa keessanitti ergame jedhanii irraa naa ifatanii mucaa isa safarachaan baadhee dhufeensisan manatti hangate mucaa inni sunis manaa fayyee inni kunis asii afurri sun gaafa irraa ifatamuu fayyee dhugaa waaqayyoo amarra fe'amteen erga guyyaa saniiti mucaan kun halkan keenyatti boo'een beeku mataan isaa dhukkubeen beeku dhugaa waaqayyo guyyaa galata galtuu waaqayyoodhaaf. Afurri sun guyyaa sanii kaasee irraa cabee ijoolleen koo nagaadhaa manni koo nagaadhaa waaqayyoon naa galateeffadha. Wanti raajii dhaga'uu baannee tokko dhufnee dinqiin waaqayyo namaaf godhe asitti dhageenyee gallee wangeela tokko mataa isaa hin meeshaa kana gochaa jiruuf sana gaafate namaa deebisu gooftaa ulfinaa namaaf miti. Bara baraan ijoolleen kee nagaa manni kee nagaa manni kee nagaa ta'ee haafu eebbifamaa galanni keessanitti